Ulfinni guddaan Waaqayyo gooftaa keenyaaf haa ta'u. Egaa Waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu. Faarfannaa kanatti waan guddaa akkasiin jajjabaattan abdii guddaan qaba. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo guyyaa kaleessaa dhaga'anii duukaa bu'uu kan jedhu guyyaa dheengaddaa dubbii walii wajjin dubbachuu jalqabne irra dhaabbanne keessatti iyyuu Isaayyaas boqonnaa 55 lakkoofsa 3 kaasee yaada jiru gara kookoottaa gurra keessan gara koottas qabaa akka jiraattaniif dubbii koo dhaga'a kakuu bara baraa isa amanamummaa koo irra dhaabbatu sana isiniif gale sana immoo yaadadhaa kan jedhu wantoota gurguddaa arfan kanarratti gadi fageenyaan dubbii Waaqayyoo walii wajjiniin dubbachuudhaaf jalqabne Waaqayyo waan baay'ee nu tajaajilee ture. I think har'as Waaqayyo akkuma amala isaa dubbii isaa isa dhugaa sana nutti dubbata nu tajaajila. Daqiiqaa muraasa dubbii Waaqayyoo ergan isinii qoodeetii walii wajjiniin hin kadhanna. Jireenya kiristaanummaa keessatti dhugaan jireenya kiristaanummaa namni tokko Waaqayyo wajjin gooftaa isaa wajjin uumaa isaa wajjin jireenya dhugaa ta'e jiraachuu kan inni jalqabu jireenya dhugaa ta'e jiraachuu kan inni shaakalu sagalee jaalallee isaatii adda baasee dhaggeeffachuu yoo danda'e akka ta'e sagalee jaalallee isaatii adda baasee hubachuu erga danda'e booddee akka ta'etti waan guddaa Hafuurri Qulqulluun guyyaa kaleessaa nu barsiisaa ture. Baay'ee kan isin dhibu wal dhaga'uuni waaqaaf dhala namaa gidduu qofatti iyyuu utuu hin ta'ini nama gidduutti dhala namaa gidduutti faayidaan inni qabu bu'aan inni qabu daraan ol aanaa daraan ol guddaa akka inni ta'e jireenya nama kamii keessatti iyyuu namni kamiyyuu safaree beekuu danda'a jedheetan tilmaama. Sababiin isaa maddi waan hundumaatu yaadni sammuu namaa keessa jiru karaan inni ittiin namaa galu karaan inni ittiin namaa ifu immoo wajjin dubbachuudhaani. So wajjin dubbachuu immoo duwwaa otoo hin ta'in understandingiin namoota sana gidduu qaama walitti dubbatu sana gidduu jira yoo ta'e yeroo baay'ee balaadhaaf saaxilamaa miti. Jireenyi namootaa balaaf hin saaxilamu, jireenyi amantootaa balaaf hin saaxilamu, jireenyi qulqullootaa balaadhaaf hin saaxilamu. Yeroo hundumaadhaa jireenyi namootaa balaa garaagaraatiif akka hin saaxilamneef sababa kan ta'u balaa garaagaraatiif akka hin saaxilamneef karaa kan inni guddaanii dhaga'anii hubachuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Baay'ee kan na ajaa'ibu imala Israa'eelonni biyya Kana'aanii ka'anii Gibxii ka'anii Kana'aanitti imalan gidduu gaafa ilaaltanii akkaataa itti Waaqayyo ittiin isaanitti dubbatu ture. Just macaafni qulqulluun ergaa Ibrootaa boqonnaa 1:5 irratti Waaqayyo kanaan dura abboota keenyatti karaa raajotaa karaa seeraa karaa garaagaraatiin dubbata turedha. Amma garuu nuyin bara keenya kana keessatti nutti garuu karaa ilma isaa karaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin maal ta'edha nutti dubbataa. Praise God. Karaa ilma isaa karaa Yesuusiin maal ta'a nutti dubbataa jira jechuudha. Waaqayyo afaan isaa dubbii dhaabee hin beeku. Hin dubbata Waaqayyo. Warra isa dhaga'anitti hin dubbata. Warra gurra isaanii gara isaatti qabanitti hin dubbata. Waaqayyo kan inni dubbatuu fi suusii dubbii waan qabuuf otoo hin ta'in Waaqayyo yeroo hundumaa dubbachuu kan inni jaallatuuf suusii dubbii waan qabuuf otoo hin ta'in dubbii waliin dubbii gidduu jireenyi qajeelaa waan jiruuf yaada wal jijjiiruun waliin haasa'uu gidduu wal hubachuun waan jiruufidha. Inni kan biraanii dubbiin Waaqayyoo akkan guyyaa kaleessaa isinitti dubbadhe Ibroota boqonnaa 4 keessatti billaa qara lamaan qarame caala qara qabaa'edha.
dhaqaa fi galatti ni muraa'edha. What does it mean? Dhaqaa galatti jechuun yeroo dhaqus yeroo deebi'us hin muraa'edha. Gabaabinaan dubbii kana gara jireenya keenyaatti yoo dhanni isinii fide dhaqaa gala mura gaafa jedhu anamma dubbii waaqayyoon isinii qoodaa jira. Isin na dhaggeeffachaa jirtu, sagalee kana dhaggeeffachaa jirtu tooftaa kanaan. So dubbiin kun gara keessan gaafa dhufu gara laphee keessanii keessa gaafa seenu jireenya keessan keessaa wanta waaqayyootti hin mijanne waan qeexxa'u qaba jechuudha. Hin qorxaal, hin gata, hin qeexxaa, hin gataa jechuudha. Inni kan biraan isin laphee keessan keessa seenee amalaan dubbii waaqayyoo immoo taa'uu duwwaa miti imba gaafa ba'us akkasuma immoo maal godhaa namoota isin dhaga'anirraa wanna waaqayyootti hin tolle ni qeexxaa. Kanaaf hariiroo Israa'elootaaf waaqayyoo seera macaafa kakuu moofaa keessatti gaafa laaltanii waaqayyo Gibxiidha Israa'elootaan ka'aa jedhee gaafa kaasu by the way sabni kun utuu hanga har'aatti ilaalle wallaalummaa fakkaata. Maaliif yoonaan jettan waggaa 430 biyya sana keessa jiraatan. Waggaa 430 biyya sana jiraatan jechuun hin fuudhan, hin heeruman, daa'ima guddifatan, hojii qabsiifatan, mana ijaarratan, lafa bitatan, bultoo oranii jechuudha. Waggaa 430 Itoophiyaa keessa namni jiraate tokko sanyiinsaa ani orma jedhee of hin lakkaa'u. Namichi waggaa 400 kana qubataa yookaan immoo koolugaltummaadhaan Itoophiyaatti dhufe ilma isaatii yookaan qomoo 3 qomoo 4 ta'uu danda'a. Ani orma jedhee of lakkaa'u Itoophiyaawwiidhaa jedhee of lakkaa'a. Baay'ee kan ajaa'ibu sabi kun waggaa 430 biyya Gibxii jiraataniiru. Waggaa 430 biyya Gibxii taa'aniiru. Hawwiin isaanii ammayyuu ba'uu barbaadu. Waggaa 430 nama taa'e, nama mana ijaarrate, nama mana godhate, daa'ima godhate, nama guddaa tokkoon waaqayyo biyya kana sii jijjiira siin jedhee ka'i deemi gaafa jedhuuni ammam abshaalummaa fakkaata. Gowwummaa miti kun waaqayyo dhaga'uudha, hamanuudha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Utuu hin amannee wajjiniin hin baane maalitti beeku? Eessaayyuu dhufte Musee sin beeknu yoo jedhan hin danda'u turan. Museen isaan biratti miti kan inni guddate, isaan wajjiniin miti kan inni guddate, maasaraa mootii keessatti guddate. Sin beeknu achi baaftee nu gatuu dandeessa ta'e hin beeknu jechuu ni danda'u. Garuu wajjiniin ka'anii deeman. Maaliif jettanii yoo gaafattan waaqayyo dhaga'uu, shaakala waaqayyo dhaga'uu qabu. Haleluuyaa. Waaqayyo jireenya keenya keessatti shaakala isa dhaga'uu akka qabaannuuf ayyaana nuuf haa baay'isu. Macaafa isaa Iyyaasuu keessatti Iyyaasuun saba Israa'eliin erga waaqayyoo wajjin walitti fidee deemsa jalqabuudhaa ka'ee affeerraan Iyyaasuun itti saba Israa'el waame as dhiyaadhaatii waaqayyo dhaga'aa kan jedhu ture. Akkuma beektan biyya Gibxii keessaa kan isaan baase Museedha. Museen aarsaa hadhaa'u kaffalee gatii hadhaa'u kaffaleetu biyya Gibxiitii isaan fuudhee ba'e. Deemsa jalqaban. Deemsa jalqaban osoo hin goolabiin gaara tokkorra ga'anii mundu'e Museen fuulleetti ilaalee du'e. Biyya abdachiifaman ammayyuu hin galle hin dhaalle harka isaaniitiin hin qabanne hin du'e. Museen gaafa du'u waaqayyo Iyyaasuudhaan dhufe akkana jedhe Museen garbichi koo du'eera. Atii fi sabi kun ka'aa asii deemaa ittiin jedhe waaqayyo kanaatti agarsiisa. Saba kanaan Iyyaasuun akkuma ulee gaggeessummaa waaqayyo harkaa fudhateen saba kanaan akkana jedha. Boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irratti akkas jedhetu dubbata. Kana irratti Iyyaasuun Israa'elootaan as dhiyaadhaatii dubbii waaqayyo gooftaa keessanii dhaga'a. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Dubbiin kun dubbii baay'ee cimaadha. As dhiyaadhaa. As maal godhaa? Dhiyaadhaa. Diida dhaabbatanii dhaga'uu fi dhiyaatanii dhaga'uun garagari. Diida dhaabbatanii waa'ee namaa dhaga'uuf bira taa'anii waa'ee namaa dhaga'uun garagari. Nama diida dhaabbattanii waa'ee isaa dhageessan tokko seenaa isaa beektu namicha beekuu dhiisuu dandeessu. Itti siqanii dhaga'uun hiika qaba. Itti siquun laphee ofii kennuufii agarsiisa. Itti siquun yeroo ofii kennuu agarsiisa. Itti siquun jireenya ofii laachuufii agarsiisa. Kottaa as dhiyaadhaa as hiiqaa. Dubbii waaqayyo gooftaa keessanii maal godhaa dhagaa. Waaqayyo inni jiraataan isin gidduu akka jiru. Inni dhugumaan Kana'aanota, Heetota, Heyoota, Periizota, Girageshota, Amoorota, Yubishoota fuula keessan duraa ofii akka balleessu akka baasu hin beektu.
galanni waaqayyoof haa ta'u. Garuu isin maal godhaa? As dhiyaadhaa. Kaayyoo waaqayyoonni guddaan isa kana obboloota ko. Ajandaan kaleessa isiniif kaase. Barumsa walii guyyaa kaleessaa waliin wajjin ilaalle irratti tuqaawwan gurguddaa afurin isinii kaase. Gara koo kottaa kan jedhu kaasneerra. Waan bal'aa irratti dubbanne. Gurra keessan gara kootti qabaa. Gurra keessan gara kootti qabaa jechuun maal jechuudha? Intentionii keessan naa kennaa jechuudha. That is the behavior of God. Amala waaqayyooti. Gurra keessan, intentionii keessan, laphee keessan naaf kenna. Nan dubbadhaa immoo na dhaggeeffadhaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kakuu bara baraan isinii galu. Akka jiraattaniif dubbiin ani dubbadhu. Haleluuyaa. Maal godhaa? Dhaga'a. As dhiyaadhaa. As kottaa. Waaqayyo sarara akkas isin jedha. Gaaffii ati baattee dhaabbattu sana irraa lafa kaa'uu barbaada. Ba'aati baattee dhaabbattu sana sirraa lafa kaa'uu barbaada. Kiyyoo gateettii kee irra jiru sana sirraa gatuu barbaada. Wanjoo gateettii kee irra jiru sana sirraa gatuu barbaada. Hidhaa jireenya kee irra jiru sana sirraa gatuu barbaada. Tarkaanfii kee tumna gochuu, jabina kee tumna gochuu irree keessii ta'uu barbaada. Waaqayyo feetu waaqayyo isa kana. Haleluuyaa. As dhiyaadhaa. Dubbadheera kanaan dura yoom akka ta'e hin beeku. Macaafaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 keessatti dinqiin guddaan gooftaan keenya Yesuus nu barsiise waa'ee biddeen 5 baay'atee nama 5,000 qaqqabu, qurxummiin 2 baay'atee nama 5,000 qaqqabu, amma barbaadan nyaatanii quufu, beela isaaniirraa beela ba'uu quufa ba'uu jechuu miti. Icciitiin guddaan waaqayyo achitti nu barsiise taa'uudha. Istabilitiidha. Establishing. Established akka taanu barbaada. Tasgabbaa'uu barbaada. Namoonni baay'een qaamni isaanii foon isaanii yoo taa'eyyuu yaadni isaanii jooraadha. Qalbiin isaanii jooraadha. Afurri isaanii jooraadha. Fooniin taa'anii sammuudhaan hin jooru. Fooniin taa'anii arrabaan hin jooru. Fooniin taa'anii yaada isaaniitiin hin jooru. ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር ጸባይ እግዚአብሔር behavior አይደለም። እግዚአብሔር እርካታችን ነው የሚፈልገው። ያደቱ ዮቴ አዳሚን ጋፈ ኡሙ ዋቀዮ ነሚቹ መደርገጌሰ ገአ tokko uume utu addaamitti namni xuuxxoo qabu hin argitan. Utu addaamiif haati addaam utu aannan mandaraa kadhattuu hin argitan. Utu daayipparii bitaniif hin argitan. Dargaggeessa ga'aa ture. Sanduwwaa miti. Addaam idda ga'ee utuu inni qottoo baatee utuu inni filxii yookiin gordannaa baatee mana ijaarratuu deemuun argitan. Waaqayyo Eden Gannat bakka jedhamu keessa kaa'e. Eden Gannat jechuun biyya gara ba'a biiftuu jechuudha. Enjoyment bakka inni itti gammadu, bakka inni satisfaction itti ta'u kaa'e Waaqayyo. Namichi kun achi taa'uu dide. Kana duwwaayyuu miti. Waaqayyo namicha kana boqonnaa shaakalsiisuuf jecha ማንዳ ኩፓራዳ ላብ እኔ በጣም ይገርመኛል ወገኖቼ። እነ ድንቃናን አዳም እቺ ተስሴ ዋቀዮ ቢሻን ሁሙን ነኝ። አዳም እቺ ተስሴ ዋቀዮ ቢኔንሶተ ሁሙ ነኝ። አዳም እቺ ተስሴ ዋቀዮ ቂሌንሰ ሁሙ ነኝ። ሰሚ ሁሙ ነኝ። ሐዋ ሁሙ ነኝ። ዋንተ ደቼ ከነከ ሰሙኙ ቀኑ ሁሙ ነኝ። ሁሜ ወልቂጤሴቱ ይትዋሜ ከናፊ Arki waaqayyo badhaadhummaan waaqayyo guutuun ta'uu isaa kan nutti agarsiisu. Kana duwwaa miti. Addaam gaafa dhufu bineensota arge, biqiloota arge san hundumatti maqaa moggaase. Waaqayyo ofuma isaatii namni qophaa ta'uu, namichi qophaa ta'uun gaarii miti jedheedha. Haadha manaa uumeef. Inni ከሁሉ በላይ ያገረመኝ ከነ ድንቅ ከነ አጃኢቤ አንኦቺ waaqayyo dhalli namaa akka boqotu barbaada kan inni najechisiis. Addaamin haadha manaa uumuu fi gaafa dhaqu waaqayyo hin raffisee namicha. Namichi ciisee kurruufaa jira. Inni garuu haadha manaa hojjeteef itti kenna. Gaafa fidu dubartii geessu durba geessu tokko fideef waaqayyo. Guddifadhuu hin jenne kanuma guddatte kenneef waaqayyo. ምንድነው? የእግዚአብሔር ስጦታ ሙሉ መሆኑን ነው የሚያሳየው። ከናው waaqayyo gaariidha. Akka du'i boqonnu barbaada. Kanaaf macaafa faarfannaa boqonnaa 40 jaalakkoofsa 10 irratti hirafuudha. Boqodhaa
waaqayyo kan ta'e beekaa. Waaqayyo hafuura boqonnaa gad isinitti haa dhangalaasu. Haleluuyaa. Hafuurri boqonnaa isinitti haa dhangala'u. Hafuurri boqonnaa mana keessanitti haa dhangala'u. Hafuurri boqonnaa laphee keessanitti haa dhangala'u. Hafuurri boqonnaa jireenya keessanitti haa dhangala'u. Hafuurri boqonnaa mala mana keessanitti haa dhangala'u. Yesuus hin boqodhaa. Hadha kan isinii kadhadha. Boqodhaa lapheen keessan haa boqotu. Boqodhaa manni keessan haa boqotu. Boqodhaa alli keessan gaa'illi keessan haa boqotu. Namni baay'een boqochuun barbaadu. Bisu ሰዎች namoonni baay'een jooroodha. Gaa'illi isaanii jeequmsaan guutuu waan ta'eef ni jooru. Halli isaanii manni isaanii jeequmsaan guutuu waan ta'eef ni jooru. Waaqayyo garuu akka ati boqottu barbaada. Mee akkas jedhu ofirratti dubbadhu. Waaqayyo akkana ni boqodhu barbaadaa. Yoos waaqayyo dhaggeeffadha. Kanaaf wangeeliyoonis boqonnaa jaatti Yesuus Kiristoos waan gochuuf ture beeka tureedha. Waan gochuuf yaade, waan gochuuf jiru, waan gochuuf karoorse ni beeka ture. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Inni garuu akkana jedhe taa'anii teessisaa jedhe. Eessa teessisa? Lafa onaa dabar. Haduu lafa aduun itti baay'atu. Guyyaa afuriif lafa irratti midhaan hin argine. Lafa onaa, lafa gargar cita. Magaala miti, gaxarii miti. Lafa gargar cita onaa wayii. Iddoo guyyaa sadii sabisu dira taa'ee beelaan waxalan achuma haa taa'anii teessisaa jedhe. Obboleessa koo obboleettii koo. Waaqayyo dhaga'uun achi jalqaba. Waaqayyo dhaga'uun abboomamuurraa jalqaba. Waaqayyo dhaga'uun of kennuurraa jalqaba. Waaqayyo dhaga'uun isa waaqayyo jedhe eshi tole jechuurraa jalqaba. Haa taa'anii teessisaa jedhe. Warri ergamoonni taa'aa jedhanis hin waccaan. Maalirra teenya? Guyyaa sadii as turre miti. Wayitoo waan gootee kana dura maaliif waan hungoon hin jenne hin taa'an. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Maal godhanii? Hin taa'anii jedha. Warra taa'aniif hiree kennee. Dhaga'uun taa'uudha. Gurra ofii gara waaqayyootti qabuudha. Kaleessa isinii kaaseera. Dubbiin waaqayyoo jireenyi kiristaanotaa keessatti ri'aakti ta'uu kan inni jalqabu dhaga'uunaan. Dhaga'uun amantii fida. Amantiin jireenya fida. Amantiin boqonnaa fida. Maqaa gooftaa keenyaa, maqaa Yesuus nama Naazreetiin boqonnaan haaraan, milkaa'inni haaraan, aragalfii haaraan, nagaa haaraan jireenya keessan argatu. Maqaa gooftaa Yesuus nama Naazreetiin boqonnaa guutuu, aragalfii guutuu, milkaa'ina guutuu, boqonnaa guutuu akka isin keessa jiraattaniif isin abboomeera. Halli keessan manni keessan boqonnaa haa qabaatu. Gurra keessan gara waaqayyootti qaba. Kanaaf Iyyaasuunis saba Israa'eliin kottaas dhiyaadhaa. Waan waaqayyo gooftaan keessan dubbatu dhaga'a. Akka inni diinota keessan ari'ee biyyaa isinii baasu. Akka inni diinota keessan isinii adamsu. Akka diinota keessan isinii immoo isinuun beektu. Obboleettii koo waaqayyo har'as akkana siin jechaa jira. Ba'aan kan sitti ulfaate, gaaffiin kan sitti ulfaate, sodaaf bir'annaa garaa garaa keessa namoonni jiru. Ba'aa keessan fidaa gara kokottaa sinan boqochiisaa jechaa jira Waaqayyo. Waaqayyo Waaqa boqonnaati. እግዚአብሔር የእረፍት አምላክ ነው። የእረፍት አምላክ ነው። Waaqa boqonnaati. Maasiin boqonnaa namaan kennu, digiriin ofii boqonnaa namaan kennu. Gaa'illi Waaqayyo keessan jirre boqonnaa namaan kennu. Dinagdeen Waaqayyo keessan jirre boqonnaa namaan kennu. Boqonnaa guutuu kan argatu namni yaada Waaqayyo keessaati. Laphee waaqayyoo keessaati. Hafuura waaqayyoo keessaati. Ajandaa waaqayyoo keessaati. Kanaaf boqochuu namoonni barbaadan yaada keessan gara waaqayyootti deebisaa. Taa'aa. Waaqayyootti of gataa, waaqayyootti of irraanfadhaa. Waan gaarii yaadaa, waan gaarii abjoodhaa, waan gaarii karoorsaa, waan gaarii sanaaf jiraadhaa. Waaqayyootti of laadhaa. Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagalee waaqayyoo gara waaqayyootti dhiyaachuu. Dhaga'anii duukaa bu'u, gurra ofii isaa kennu, dubbiin dubbatu dhaggeeffachuu, akka inni kakuu bara baraan nuu gale beekuun jireenya keenya keessatti baay'ee barbaachisaadha. Gooftaan hunduma keenyaaf ayyaanaa baay'isu. Egaa obboloota koo dhaamsinan isinii qabu har'a akkasii. Ba'aa keessan baattanii hin dhaabatina. Gaaffii keessan baattanii hin dhaabbatina. Lola garaa garaa, gidiraa garaa garaa isinirra jiru baattanii hin dhaabbatina. Lafa keewwadhaa. Boqodhaa isiniin jechaa jira Waaqayyo waan ta'eef boqodhaa. Gooftaan ayyaana kana hunduma keenyaaf haa baay'isu. Kadhannaa Waaqayyo. Waaqayyo abbaa keenya fayyisaa keenya jaagaarummaa kee jaatola kee ijaarjummaa kee fabanamummaa kee hundumaa maqaa kee gooftaa keenya Yesuusiin galanni siif haa ta'u.
ayyaana kee nu baay'iftee gaarummaa nutti agarsiiftee mormitootaa fi naaffitoota keenya waan qaaneessiteef fuula keetti akka argamnu fuula keetti akka haara galfannu fuula keetti akka boqonnuuf waamicha waan nu gooteef ulfaadhu. Jireenya keenya keessatti maqaa Yesuusiin boqonnaan haaraan shaakalamu. Jireenya saba kanaa keessatti boqonnaan haaraan shaakalamu. Sabni kun maqaa Yesuusiin gulantaa haaraa, boqonnaa haaraa, tarkaanfii haaraa, isteeppii haaraa shaakalan. Lolli jireenya isaaniirra jiru, lolli hafuura isaaniirra jiru, lolli laphee isaaniirra jiru, lolli gaa'ila isaaniirra, lolli hojii isaaniirra jiru. Maqaa kee jaallatamaa Yesuusiin kan mo'ame kan rukutame haa ta'u. Hafuurri kee nama tumsu, hafuurri kee nama gargaaru, hafuurri kee nama utubu jireenya keenya irratti haa mul'atu. Ayyaana kee nuuf baay'isi. Gaaffii keenyaaf deebii naa gadhiifamu. Boqonnaan gadi nuuf haa dhiifamu. Harki boqonnaa namaa kennu, harki milkaa'ina namaa kennu, harki nagaa namaa kennu, harki jireenya namaa eebbisu. Maqaa Yesuusiin nu haa eebbisu. Ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Gaarummaan kee maqaa Yesuus Kiristoosiin gadi nuuf haa lakkifamu. Tola maqaa kee hundumaaf ulfaadhu. Eebbifame nu wajjin hin ta'e obboloota koo gargaari, saba kana gargaari. Sagalee kana yeroo dhaga'anii jalqabee hidhaan miilla isaanii, hidhaan arraba isaanii, hidhaan harka isaanii, hidhaan keessi isaaniirraa kan harca'e kan diigame haa ta'u. Kana hundumaa waan gootuuf ulfaadhu. Olol jechedhe ayyaana kee nuuf baay'isi. Gaarummaa kee nutti mul'isi. Mormitoota keenya, inaaffitoota keenya, nagaa keenyaan kan mormanu hundumaa ati qaanesi. Gaarummaa keetiin nu wajjin hin ta'e, gaarummaa keetiin nu wajjin hin socho'e. Kana hunda waan gootuuf ulfaadhu. Olol jechedhe waaqeffame, bara baraan kabajame, maqaa jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jettee ameen. Gooftaan koo ayyaana isiniif haa baay'isu. Lafa jirtanitti eebbifamaa. Milkaa'a barri keessan bara milkaa'inaa, guyyoonni keessan guyyoota milkaa'inaa isiniif haa ta'anii. Gara deemtanitti, daandii irra deemtan, kallattii irra deemtanitti milkaa'inni isin haa hordofu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan yaaddanitti milkaa'a. Balballi eebbaa fuula keessanitti haa banamu. Ulaan eebbaa fuula keessanitti haa banamu. Karaa hundumaan balballi milkaa'inaa isin haa hordofu. Eebbi isin haa hordofu. Faanni keessan maqaa Yesuusiin gara eebbaatti haa ariifatu. Bara jiraattan hundumaa milkaa'a gooftaatti jabaadhaa. Ayyaanni isiniif haa baay'atu. Sagantaa kana booddee jireenya keessan irratti waan haaraa, jireenya keessan irratti mul'ata haaraa, shaakala haaraa akkasiin jalqabdan isinii kadhadheera. Waaqayyo abbaan koo kan akka godhu immoo nan amana. Kun jireenya keessan irratti haa ta'u. Gooftaan isinii kadhadhaa, jabaadhaa, milkaa'a. Barri keessan milkaa'inaan haa goolabamu. Iddoo jirtanitti mo'ichi mana keessanii haa dhaga'amu. Fuulli keessan haa ifu. Waaqayyo jireenya keessan irratti gaabbiif qabaa malee maqaa Yesuusiin haa hojjetu. Kun isin irratti haa ta'u maqaa Yesuusiin.